Oromoo biyya ambaa jiru akkamitti sochii Oromummaa fi biyya hundatti godhamu yookaan akka afaan biraatti uummanni Oromoo yeroo ammaa qabsoo bifa hundaa geggeessuu isarraa eegama jedhama. Rakkoo isarra jiru ofirraa kaasuuf jaarmiyaan biyya ambaa jiru kun ammoo qaama uummata Oromoo biyya isaa irraa fagaatee ala jiru keessaa tokko. Biyya Noorwee kana keessatti uummanni Oromoo baay'eetu jira. Akkasuma Oromoonni bifa adda addaatiin ijaaramanii sochii gurmuu Oromoo keessatti hirmaannaa adda addaa godhanii haala kana sadarkaa amma jirurraa ol kaafnee uummanni biyya ambaa jiru rakkoo biyya keessatti ilmaan keenyaa fi maatii keenya biyya keenya qabatee jiru kana gumaata gochuuf bifa kamiin neetwoorkii yookiin hidhata kana guddisuu dandeenya kan jedhurraa marii oofna. Waan fakkeenyaaf amma dur gaafa uummanni Oromoo biyya ambaatti akkana hin baay'atin wanni uummanni Oromoo biyya keessatti hidhamuma ture hireen baqatanii ba'uutu turre waggaa 30 dura. Baqachuun kun gama tokkoon gaarii gama biraatti immoo fafallee qaba. Isa marii itti dhufu keessatti deebina. Haguma agartee fafa qabu dandami waan baqannee hiree qabnu kanatti gargaaramne maal gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf biyya waggaa 20 dura gaafa biyya ture rakkoo hedduutu ture. Rakkoo san keessatti namni kan mari'atu Oromoonni biyya ambaa todo baay'atanii ta'anii mari'atanii rakkoo biyya keessaatiif furmaata ta'uu danda'an ka jedhutu haasa'amaa ture. Wanni sun ta'e amma Oromoon odoon jaalanne biyyarraa buqqa'ee ba'aa jira. Godaansa namni ilmaa yeroo tokko godaansa godaaneetii miti Oromoon rakkatee dirqamee lubbuu fi baafachuuf ol ka'eetuma bahee ba'aa jira. Bahee ammoo hin jiraata akka nama kamittuu gadhisee ammoo hojjetee nyaatee maatii horee jiraataa hin jiru. Hunduu namni hin yaadne hin jiru waan Oromootiif. Namni dhimmini hin jiru. Garuu yaada kana akkamiin humna gochuu dandeenya. Kennaaf uummata Oromoo qofaan miti kabadhatee rakkatee biyyaa bahe uummanni addunyaa rakkoo akka uummanni Oromoo qabu kana qabu gabrummaa jala jiru hedduutu bahee jira. Bahanii ammoo humna ta'anii sagalee Oromoo ta'anii waan sila uummanni biyya jiru godhuu hin dandeenye godhanii sochii agartee uummanni keessa jiru san itti rakkataa jiru san fiixaan baasuurra qooda gurguddaa uummanni alaa qaban jechuudha. Kana aadaa amma muuxannoo uummata Oromoo keessatti uummanni Oromoo ijaaramuu kan jalqabe bifa baraan eetiin erga jaarmiyaan siyaasaa guddaan agartee biyya keessatti sochii Oromoo ol baase jalqaberraa jaarmiyaan siyaasaa aadaa jaarmiyaa siyaasaa keessatti caasaa ofii istiraakcharii caasaa ofii jala akka deemu barbaada uummanni. Wanni sun amma deemee biyya ambaatti namuu caasaa san jala bahee biyya ambaan dhufne karaa adda addaatiin lubbuu baafatee dhufe caasaan siyaasaa sun nama walii qabu irratti hanqina jira amma gaaffii yookaan xiqqoo hin argina waanuma keessa jiru jechuudha. Haala kana ammoo uummanni Oromummaa isaatti amanu. Caasaa tokko jala odoo hin deemne garuu kaayyoo Oromootiif akkamitti humnaa'uu danda'a kan jiru irratti marii oofna. Yaada kana ilaalchisee obbo Asumaa jalqabaa obbo Guddataa Boqii irraa jalqabaa. Tole gaaffii kana waa'ee diiyaaspooraa irra waan ta'eef gara gaheen diiyaaspooraa Oromoo maal fakkaata qabsoo yookiin rakkoo biyya keenyaa keessa jiruuf. Oromoon diiyaaspooraa gahee isaa ba'aa jira waan jirutti oduu geessine gaarii jedhee yaada. Akkuma dura ka'e Oromoon kanaan dura baqattummaayyuu hin beeku ture. Biyya isaa keessatti ukkaamamee akkuma jiraatu jiraataa ture. Baroota dhiyoon booda sababa cuuccaan kun itti baay'ateef gara biyyoota ollaatti darbees immoo biyyoota fagootti baqachuu aadaa ta'ee jira, dirqamas ta'ee jira. Oromoon biyya ormaa bahe kun rakkoo biyya keessaa kana biyyuma alaa bahee ciisee laaluu jira, rafuu jira waan jedhus laaluu qabna. Adeemsuma keessa yeroo gara yerootti akkaatama baqataan Oromoo biyya ambaa keessa baay'atuuni qabsoonnii fi hirmaannaan diiyaaspooraa ijaaramuun diiyaaspooraa guddataa akka deeme argina. Kana kan nu mirkaneessu rakkoo biyya keenya gaaga'uu fi Oromoonni biyya ambaa keessa jiran mootummaa addunyaatti yeroo garagaraatti sagalee isaanii dhageessaa jiru. Akkasuma immoo gargaarsa barbaachisaa ta'e godhuutti jiru amantii jedhu qaba.
ammoo namni waa hojjetu ufitti hin quufu Oromoon ka barbaadu rakkoo irra geette qofaaf booyuu rakkoo irra geette qofaaf gumaata kennuu qofa duun taane wanti Oromoon barbaadu uf ta'ee jiraachuu biyya isaa irratti abbaa ta'uu isii tana waan harkaan qabneef Oromoon biyya keessa jiruuf ka biyya ambaa jirus uf komachoo qabna haga waan barbaadu san biran geennetti yaada jedhuun qaba ammoo namni Oromoo caalatti yeroo gara yerootti addunyaa tan argu jira barachuu jira ija godhachuu jira ija godhachuun kun ammoo rakkoo Oromoo caalatti akka gadi fageennaan argu taasisaa jira jechuu kun ammoo gara ifaatti nu kaleessa waan kalee qabnurra irra wayyoofne uf argaa jirra waan jedhu qaba Oromoon biyya Awurooppaa keessa kubatu afaan biyyoonni Awurooppaa garagara dubbatan barachuu jira afaan isaan beekaniin rakkoo ufii himachuu jira kuni caalatti addunyaaleen tumsa nuuf godhu malan akka rakkoo kennu hubatan taasisaa warri biyya keenya bitaarus waan addaa wanti godhan tokko illee hin jiru afaanuma addunyaan tun beektu dubbatanii jala bitamanii fi gargaarsa argatanii nu kaamsu jiranii kanaaf diasporaan gaafii kee gabaabaa deebisuu fi tattaaffii godhuma jira ammoo komii uf komandu kana dhiisuun qabnu haga waan barbaannu san bakka hangaannu fi yaada jedhu qaba galatoo yaada bareeda itti aanee ummanni dhuguma biyya isaatii bahee callisee rafaan jiru rakkoo Oromoo biyyaatti tokkoffaa maatii isaa deebi'ee gaafachuun sochii adda addaa godhaara garuu sochiin kun jabaatee akka humna godhatu akka qubo fakkeenyaaf bara darbe yeroo biyyatti barattoota Oromoo irratti balaan akkasii bu'u Oromoon hin cal'ifne waliif fiigee gurmuu ta'ee sagalee ta'ee mul'ate garuu yeroo rakkoon dhalate kaanee fiiguu irra dursinee bakka ijaaramnee jirrutti bifa agartee diinaaf amma diinni karaa hedduu uummata amma biyya alaatti bilisa nama adeemsi keenya hundi hordofama waan kana miila dhuffannee baay'ina keenya kana gargaaramne caasaa xixiqqoo ijaaramte keessaan maal godhuu dandeenya jechuun namni ijaaramee jira karaa amantiitiin karaa dargaggootaatiin sochii adda addaatu jira sochii kana olii hidhuuf mala akkamiin waan kana laafifachuu dandeenya obbo Jawaar sirraa jalqaba waan kana akkuma reefu guddatan kaa'e gartee diasporaan maal gochuu danda'a ka jedhu kana keessa laaluuf wanni guddaan irraa eegalamuu qabu wanni diasporaan harkaa qabu ta biyyan jirre maali wanni diasporaan dalaguu danda'u waan harkaa qabu irratti hundaa'a wanni dalaguu hin dandeenye moo waan harkaa hin qabne irratti hundaa'a wanni diasporaa adda godhu warra biyya jirurra nama keenya alaa jiru kana godhu tokko bilisummaa qabaachuu isaati akkanatti wal ga'ee mari'achuu danda'a wal keessa yaa'uu danda'a yaada wal jijjiiruu danda'a biyya bilisummaan jirtu biyya dimokiraasiin jirtu waan jiruuf tokko kana lamaffaa Oromiyaa keessatti namni keenya diinagdee ni qabdi Oromiyaan haa ta'u garuu uummata osoo qabu agabuu bulu takkaffaa diinagdeen socho'u harka uummata keenyaan jiru qabu sun immoo akka dureessii Oromoo tokko akka fedhii isaatitti waan Oromoota fayyadaa tokko dalaguu irratti ugurrii guddaatu gama mootummaa irra jira biyya alaa kanatti diinagdee tokko dalagannee diinagdee argachuu dandeenya lama diinagdee arganne san immoo hojiirra oolchuu dandeenya kanarraa kaatee gaheen diasporaa waan lamaan kana bilisummaa qabnu kanaa fi leecalloo qabnu kana bilisaan sochoosuu dandeenyu kana hojiirra oolchuu irratti ka hundaa'u ta'a qabxiin biraa laalamuu qabu kanaaf fakkaatu bakkeerraa eegalu hawaasni biyya alaa jiru kun shoora isaa kana eega beeke booda shoora deeggarsaa kana eega beeke booda wanti itti deemuu qabu deeggarsa kana bifa effective ta'een bifa bu'aa qabuun hojiirra oolchuudhaaf osoo gara gargaarsaa hin dhaqinu akka nam tokkotti akka miseensa hawaasaatiitii fi akka jaarmaa hawaasaatti illee ijaaramuu danda'uu qaba lammiileen as jiran walumaa lamaaf biyya kana jirra yeroo hedduu wanni irratti deebi'ee uummata keenyatti immoo hubachiisuu barbaadu keessattuu nama keenya alaa jiru kana biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa jiran kun wanni walumaa lamaaf jira namni tokko as dheessee haa dhufu scholarshipidhaan haa dhufu bifa adda addaatiin haa dhufu walumaa lama tokko hiree barnoota bal'aa jira barachuudha lammata yoo dalagatte biyyatti guddachuu dandeessu jechuudha kanaaf akka nama tokkotti Oromoo biyya jirtu sanis qabsoo Oromootis gargaaruudhaaf bakkeerraa eegaluu qabnu namni akka mataa fiitetti
akka if danda'u Oromoon akka nama ta'u jetti akka nama if danda'ee dhaabatu nama if danda'ee dhaabatu sabnillee irraa hirkachuu danda'a jechuudha qabxiin tokko kana lammata yoo nama if danda'e qabaanne immoo hawaasa ijaarranna hagammaatti gaa almost bakka Oromoon wayyamni jiru hundatti waldaan hawaasa Oromoo ijaaramaa jira sanbiraahu dabre bakka waldaayni Oromoo hawaasni xiqqoo babal'atutti sadarkaa fooshaaleen wal gargaarsaa jajjabduun namni keenya masgida mataasaa charchii mataasaa itti qabaatu bakka akka Minnesootaatiif adda addaatti Chamber of Commerce Labor Union keessatti Taxi Union halli ittiin dhaabama Civic Association gurguddaan ittiin dhaabamaa jiru keessa seenaa jirra jechuudha kuni babal'achaa deemuu qaba haa ta'u garuu waan nuti raanfachuu hin qabne maal yoo jenne hawaasa keessa jaarmiyoonni jiraachuun qofti gahaa miti hawaasa keessa nageenyi jiraachuu danda'uu qaba hawaasa keessa qabbanti jiraachuu danda'uu qabdi keessattuu haala siyaasaa haala hawaasa keenyaatii fi haala adda addaa irraa kaanee muftoo fi komiin adda addaa bifa adda addaatiin caasalee jidduu ka'an sun akka gama dalagaa nama dhoorgine irratti ugguruudha barbaachisa kana gochuudhaaf waldaaleen hawaasaa bifa adda addaatiin ijaaraman namni keenya bifa hundaanuu ijaaramuun gaarii namni keenya jidduu kana bashoonni waan tokko fuudhanii afarsaa turan Jawaar masgida Oromootii fi charchiin Oromoo jiraachuu qaba jedhaniiti dubbataa turan I repeated Oromoon bakka jiru hundatti masgida mataa fi charchii mataa fi afooshaa mataa fi hawaasa mataa fi commerce keessa warra jiran kamataa fi qabaachuun barbaachisaadha maaliif masgida keessatti kadalagamu rabbi kadhachuu qofaa miti charchii keessatti kadalagamu rabbi kadhachuu qofaa miti namni waliin dhufeeti rakkoo fi walii iyyafatee wal gargaara jechuudha caayaan namni itti walii galu hundi qaama qabsooti jaarmayni Oromoo lama sadi itti wal gahu hundi qabsoo Oromoo keenya gargaaru irratti bu'aa qabdi jechuudha jaarmayonni kun bakka jiranitti jabaachuudha isaan jidduutti immoo wal jala seenanii tokko mootii haa ta'u osoo hin ta'in isaan jidduutti functional relationship yookiin hojiin hariiroon hojiidha yoo jiraate moor irratti hojjan jabaatana fakkaata walii galatti haalli amma argaa jirru bareedaadha haa ta'u garuu wanni dabalamuu qabu wanni hedduu dabalamuu qabu hogganoota jaarmayalee hawaasaatii fi jaarmayalee civic association jennu kana jidduutti hariiroon jiru daran dabaluu qaba hariiroon hojiidha wal gargaarsi hojiidha daran dabaluu kanarratti gaa dirqama namuu qabu kana ba'uu qaba jechuudha. Baay'ee gaarii gadi fageennaan tuttutte waan amma Jawaar jedharraa ka'ee fakkeenyaa fi hawaasni Oromoo bakka adda addaatti ijaaramee jira karaa amantiitiin akka itti toletti Oromummaa isaarra hundaa'e fakkeenyaaf kanaan dura waldaa amantii hawaasa Oromoo Musliim Oromoo jedhamee ijaaramu seenaa Itoophiyaa keessatti hin turre kun waan sochii uummata Oromoo kun qaama bilisummaa keessaa tokko waan uummanni akka hawaasaatti argate keessaa tokko waldaa amantii kiristaanaallee jedhamee yoo ta'e kan biyya san keessa jiru waliin qabama malee akka Oromootti identitii eenyummaa isaanii qabatanii ijaaramuun waan amma tirendii amma guddina hawaasummaa uummata Oromoo keessatti sochiin dhufee jechuun waan haalli yeroo qabsoon sochiin Oromoo fide haalli kun amma akka arginutti ani waggaa gara 15 biyya kana jiraadhee akkuma dura jedhe sochiin sila uummanni akka sila jiru humna ta'ee qaamuma kamuu jala hiriiree humna ta'uu irratti qoqqoodamu jira fakkeenyaaf hawaasni Oromoo hawaasota qaamota jiran kaawwaniif akka ambareellaa ta'ee eetiin wali ajaju gubbaa gad ajaju osoo hin taane qajeelfama itti kennu osoo hin taane hojjechiisu qaama ofii godhatee damee ofii godhatee waan isaan irratti amantii uummanni Oromoo amantii sadii gurguddaa qaba amantii waaqeffannaa qaama guddataaru amantii gurguddoo kanaan dura uummanni keenya karaa adda addaatiin fudhatee itti bulee bifa saniin ijaaramee jira uummanni Oromoo hariiroon amma qaamota adda addaa sadiin kanaa fi hawaasummaa Oromummaa jidduu jiru akkamiin jabaatu danda'a jettee yaadda waaqee sirraa jalqabaa Kadiir illee kanuma itti dabalta. Yaa galatoome akka ani yaadutti akkuma ati jetteyyuu uummatni Oromoo amantii gurguddaa sadii of gidduutti qaba amma kan arginu amantii Islaamaa amantii Kiristaanaatii fi waaqeffannaadha. Amantiin kuni gadi fageenyaan lixu yoon baadhee barumsa isaanii achi deemnee gaafa laallu waan hedduu wal keessaa qabu waa wal irraa hirmaatanii waan uummata tokko gargaaru fakkeenyaaf dhimma dhalli namaa bilisa ta'u bilisummaatti jiraachuu dhimma nagaa gabaabaatti waan kana lamaan qofa yoo ilaalle amantiin kun sadan kana waliin hirmaatu jechuudha.
ummatni Oromoo amantii kana sadan hordofu immoo waan tokko walitti qaba. Oromummaa jechuudha. Biyya tokko wajjin qaba, afaan tokko wajjin qaba, aadaa tokko wajjin qaba. Eenyummaa tokko qaba. Oromummaa isa jennu jechuudha. Amantiin adda addaa inni qabu kun garuu waan walitti isa fidu immoo qaba jechuudha. Uummata Oromootiif carraa akkasii keessatti wanti baay'ee guddaan barbaachisanii fi duraantiin kennamuuf hin jiru garagarummaa amantiin kun qabu abbabbaan bakka mana sagadaa isaatti oofate waan akka saba tokkootti walitti isa fidu akka saba kaayyoo tokko qabu rakkina wal fakkaatu qabu fedha wal fakkaatu moo qabu tokkotti walitti waan isa fidu irratti cimee dhaabbachuu danda'u sana jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbe keessa hundumti keenya akka beennu Empire Itoophiyaa keessatti mootummaan hordoftoota amantii Islaamaa ari'achaa ture. Humni tika mootummaa mana sagadaa seenee amma isaan cabsutti amma isaan rukututti amma isaan reebutti amma isaan itti gahaa ture. Ji'a muraasii darban keessa immoo hordoftoota amantii waaqeffannaa akkuma kana mootummaan ari'achaa ture. Akka anu fikootiif ilaalutti haalli akkasii kun yeroo ta'u Oromoon inni kiristaanni taa ilaaluun isa irra hin jiru jechuudha. Inni bakkeedhaa mootummaan sababa inni Oromoo ta'eef filmaata mataa isaatiin immoo amantii barbaadu sababa inni hordofuu fi mootummaan itti xiyyeeffatee yeroo inni Oromoo isa tokko miidhu inni kan biraan taa'ee ilaaluu hin qabu jechuudha. Iddoo akkasiitti shoora taphachuu kan danda'u Oromoo isa biyya keessa jiru caalaa warra ala jiru kanadha. Yeroo Oromoon inni waaqeffataan mootummaadhaan miidhamu mirgi isaa sarbamu yeroo inni Islaamaa mirgi isaa sarbamu miidhamu inni kiristaanaas rakkinni kana fakkaatu yeroo dhaga'u Oromoonni ala jiru kun amantii kana sadan hordofuu walitti dhufee sagalee wal fakkaatu tokko dhageessuu danda'u jira jechuudha. Kanaaf amma gara fuulduraatti akka ani yaadutti uummatni Oromootiif gaarii ta'a jedhee kan yaadu keessaayyuu warra amantii hordofaniif. Amantii inni tokko isa tokko caalaa bareedaa inni tokko mus tokko caalaa fokkisaa godhanii uummata Oromootti mul'isuurraa amantii kana keessaa waa wal fakkaatu waan qabnu appreciate gochaa yookaas immoo jajachaa beekamtummaa kennaa fi garagarummaa qabnu irratti immoo wal dandahaa garagarummaa qabnu adda baasnee hubachaa waa wal fakkaatu soo qabnus adda baasnee hubachaa isa wal nu fakkeessuuf tokkummaa keenya cimsuu fi abdii Oromiyaa boriitiif gumaachuu irratti waltumsuudhaan wal wajjin deemuu danda'u sagalee walii dhageessuu danda'u. Kana dura daangaa ture yookaas immoo wanta walitti darbuu walitti dhufu walitti dubbachuu walitti taasisuudhaaf daangaa ta'aa ture hundaa haalli amma keessa jiru kuni cabsine bira dabarree gaafa Oromoonni Islaamii miidhamu ana ta'uun isaaniitti yeroo dhagahamu ture jira jechuudha. Waaqeffata gaafa miidhamu ana ta'uu sanatti dhagahamuu danda'u ture jira jechuudha. Karaa uummati keenya deemaa jiru sanaaf abdii kennaa amma. Caalchisne ija kana arguuf garuu walitti adeemu wal baruutu guddachaa adeemu waa wal baraa qabnu gaarummaa walii hirmaachuu wal jajuu wal jajjabeessuu wal to'isuun gaariidha waan jedhutti amana. Baay'ee gaarii kanarra waan jettu galatoomee waan hedduullee kan hin jiru ammoo yaada tokkoon qaba. Ani Harargee keessatti dhaladhe akka nama Oromoo Harargee irraa dhufate Islaamummaan fi mataan isiitu aadaa keessa jirti jechuudha. Aadaa Oromooti. Nama Harargee irraaltee Islaamummaa irraa murte Oromummaan hin jirtu. Waaqeffataa ta'uu hin danda'u yookaanis kiristaana ta'uu hin danda'u akkas jechuudha. Kanaafuu biyya biraatis akkanuma ta'eetiin jeetii yaada. Amantiin ishii guddaan itti fakkaatu. Maaliif grassroots irratti wanni beekuun nurra jiru wal beekuudha garaagarummaa keenya diversity keenya hubachuudha dura diversity nuti qabnu kun
akka gaariitti hubatanii diversity kana walii yoo kabajne hara tokko dhufuu dandeenya. Diversity keenya yoo kabajne. Amantiin probably akkanatti gubbaarra qaqqabuuf taati malee amantii tokko taaniif tokko hin taanu in no way. Kana jala muraa bira dabra. Fakkeenya Somaaliillee fudhachuu dandeenya. Amantii tokko afaan tokko qabanii Araba keessaas akkanuma amantiin tokko ta'uun isaanii sun garaagarummaa isaanii san hin xumurre jechuudha. Oromoo keessaas akkasuma Islaama ta'uudhaan Islaamni cuusi tokko jechuu hin dandeessu. Jechuun ammoo diversity keenya accept goone garaagarummaa keenya accept goone tokko ta'uu hin dhibu. Wanta kana amma dura maaliif amma biyya Habashaa san keessatti namni unity Itoophiyaatiif hedduu rakkataa. Nama tokkotu ture ani coffee improvement project keessaan hojjedhe Oromiyaa keessa. Amma inni civil engineering graduate godhe. Booda tokkummaa irratti hedduu na rakkise hojii deemna fiilii hojii deemna. Hedduu na rakkise tokkummaa irratti na rakkisnaan. Mee wanta kusi mun je tokkummaa hojjettu maali? Tokkummaa Itoophiyaa irratti hedduu nu rakkise. Tokkummaa Itoophiyaa irratti hoggaa nu rakkisu. Itoophiyaan sun ta Oromummaa hin beekne taatee hoggaa mul'ate tokkummaa Itoophiyaa irraa ati haasa'uu hin dandeessu. Kanaafuu mee ati calculus barattee jirta matis first year second year irratti calculus barattee jirta. Kanaafuu mee integration barattee jirta. Differentiation barattee jirta. Ammoo seerummaanu mathematics without differentiation there is no integration. Yeah, lumata jechuudha. Differentiate when differentiated in taane integrate godhuu hin dandeessu. Ammoo garaagarummaa beekan malee tokkummaan hin jirtu. Tokkummaan hin jiraatu jechuudha. Kana walumaa galattu garaagarummaa keenya yoo hin beekne tokkummaa fagoo. Mee asumarratti waan mafiyatti ragaa fi maaliif yaada si bal'isuu fi garaagarummaan Oromoo maali? Garaagarummaa kati jettu maali inni kan waliif eeguu qabnu? Waan lafa jira waan ifa jiru waan ati beektu waan hin beeku. Akka irraa dhufte qabda, aadaa irraa dhufte qabda, loqoda irraa dhufte qabda. Kun cufti garaagarummaa keenya. Garaagarummaa kee ati loqoda arsii keenya itti hoggaa dubbattu an keenya hoggaa siin jiru accept hin goone gara deemnu hin qabnu. Anis akka kiyyattiin dubbadha, atis akka keetti dubbattaa, akka keetiin nyaattaa, anis akka keetti nyaadhaa. Kanaafuu kun aadaa irratti waan hundaa'e jechuudha. Garaagarummaan kun appreciate walirra kutuudha amma tokkummaa irratti namni focus godhee garaagarummaa kana akka qaqqabu kanaatu unity teenya fageesse bakka garaagarummaan kee ati namni fakkeenyaaf namni biraa irra caalaa dhufee kee qabamette maal goota achi dirree sanarraa dhiisteetu magaluudhaarra. Kanaafuu ani kan yaadu gaditti ilaaluu qabna. Waggaa gad dhufne beektaa namni keenya gosatti illee amanaa. Gosatti amanuu rakkoo kan qabne ammoo karaa tokkummaa irratti wanni sun yoo irratti jabeessite malee lakki waa'ee gosummaa kana dhiisuu jetteen sun immoo gosa isaa kamittuu dhiisuu danda'a. Oromummaa irraa haasawee gosa dhiisi hin ta'u beektaa. Kanaafuu ani wanni kana dubbachuu danda'e waan lafa jira irraa waggaa haasawan hawaasni illee ni jabaata. Afuushaa dhiisiiti hawaasa jabeessi waggaa jettee afuushaa maaliif hin dhiisaa? Ani si wajjin taa'u isa wajjin taa'a. Kun socially waan jiru social dynamicsiitu jiran. Islaamummaan bakka itti dhalatte kana accept waggaa walii goone waggaa garaagarummaa kana walii qabiin gara tokkummaa dhufuun yaadaa galatu. Waan dabaluu barbaadillee waa'ee rakkoo amantii Oromoo jidduutti rakkinnaa tokkummaa Oromoo fiduu irratti rakkinnaa waan jirurraa waan qabatamaa lafatti argaa jirurraa dubbachuu barbaada. Fakkeenyaaf addumaa kaleessa waan pirojektoota Oromootti jiru kanneen keessatti Oromoon garaagarummaa amantiif maalii tokko malee akka hirmaataa jiru argaa jirra. Wanti Oromoo rakkisu guddaan tokko pirojektii Oromoof ta'u, pirojektii Oromoota cufa ammatu, pirojektii ifa ta'e tokko dhiyeessuu dhabutu
Oromoo waan tokkorra walii hirmaachoo dhooga ka jedhu amanaan. Fakkeenyaaf bara darbe keessa afaan publications yeroo Austraaliyaa irraa jalqabamu akka qaanqee facaatutti Oromoon addunyaa irraa fudhate. Qubee afaan Oromoo ijoollee diaasporaa barsiisu wanti jedhu kun waan amantii miti, waan siyaasaa miti, waa Oromoo cufaati. Clear vision wanta qabu tokko jechuudha. Isa kana irratti qabatamatti argine Oromoon amantii kiristaanaa, Oromoon amantii islaamaa, jaarmiyaaleen gargaarsaa akka caayaa bultum akka madawlaabun international Norway hawaasa wajjin dhaabbatanii waan kana jabeessanii jechuudha. Namni adda addaan itti dhiibee waame hin jiru. Viijinii jiru san waan ifa ta'e san waan argeef namni itti gugatee gargaaree jechuudha. Kaleessa amma waliin turre OMN waggaa tokko erga uumame irraa uummanni Oromoo waan isaaf ta'u arge. Waan qara hin qabne, waan haarawaa arge, waan Oromoo cufaaf ta'u. Miidiyaan kun miidiyaa Oromooti. Ergaa keenya irra dabarfannaa, irra wal barannaa, irraa barannaa, aadaa keenya guddifnaa, afaan keenya guddifnaa, rakkoo Oromoo addunyaa beeksifnaa. Kun waan amantii kamiyyuu ilaallatu miti kophatti. Waan Oromoo cufa walitti qabatu jechuudha. Kanaaf amantii waan Oromoo addaan ittisu, tokkummaa Oromoo addaan dhoogu hin qabu. Ergaa ifa ta'e tokko, pirojektii ifa ta'e tokko qabannee Oromoo finne Oromoon abbaati ta'uu irratti rakkoo yuun argine agamatti akka ofii argutti yaada jedhu qaban. Baay'ee yaada jajjabatu ta'e keessaayyuu yaadni ka diirtutti waan na yaadachiise. Baroota uummanni Oromoo akkuma beekamu seenaa namoonni hedduun irra qorataniiranii addaan faca'ee ka waluu quba hin qabne sochiin Oromoo ol bahee hiree argamte saniin waan baay'eetu hedduu jijjiirama gurguddaa ta'e amma illee Oromoon akka silaa barbaadutti waan barbaaduun argannaa jennee dhugaa jijjiiramni gurguddaan dachii biyya Oromiyaa keessatti 91 as jechuun yeroo sanitti adda bilisummaa Oromoo hiree argatee waggaa tokko keessatti uummata Oromootiif gabbahee Oromummaa jechuun qaama keenya keessa jiru qilqisee jechuudha. Garuu osoon turinni wanni sun achi yoonni jennaani namni keenya addaan jedhee akkasuu ta'ee amantii adda addaa qabaatee uummanni Oromoo nama adii tokkotu Keeniyaatti isin uummata ajaa'ibaati. Gar tokkoon kiristaanaa kun musliimaa baay'inni inumaa musliima jedhama waaqeffataa tradishinaal illee jirtanii garuu wal dandeettanii wal dhabdanii dhageenye amantii irratti jette namittiin nama Deenmaarkii Aaneet jedhamtu namni UN keessa hojjetaa turte. Akka hin dinqisiifatan faranjoonni warri adiinuu jechuun isaan amantiin kun balaa akka qabu waan beekan. Uummanni Oromoo garuu Oromummaa isaa dursee akkasitti waan itti amane amma guddataan jedhee bilisummaa nu barbaachisa biyyi keenya walaba ta'uu qaba ka jedhu sammuu isaa keessa waan jiruuf itti amanii hojjetaa ture jechuudha agarummaatti. Garuu amma garaagarummaa waan amma dura akka jedhe garaagarummaan barbaachisa garaagarummaan uumaa biyyi tokko hundi amma biyya keessa jiru kana keessatti uummanni loqoota adda addaa qaban aadaa nyaataa adda addaa qaban biyyuma xiqqoo tana keessatti. Tokkummaan amma tokkummaa akka impaayera Itoophiyaa keessatti ati yoo afaan Amaaraan dubbanne akka isaanii uffanne amantii isaanii hin qabaanne akka isa waan isaan nyaatan hin nyaanne akka isaan nyaatanitti hin nyaanne ati Itoophiyaa ulaagaa sanuu hin guutu jechuudha. Uummanni Oromoo amma achi keessa guddate uummanni kun amma jechuun ilaalchi namni amma biyya sanii qarame aadaa sanirraa fagoo miti waan impaayerri sun amma hooggannoonni sochii Oromoo hundinuu achi keessaa ba'an ijoollee amma qubee dhaloota qubee akka amma Jawaar tarii guddataa ijoollee warra booda waggoota 20 30 kana keessa dhatanii yoo ta'e malee haala kana garagalchuuf amma akkamii gaafii kana Jawaar si gaafadha. Moodela akka moodelaatti Oromoo garaagarummaa isaa kana itti fayyadamee garaagarummaa bira babal'isee amma shakkii walitti nama wal shakkisiisu osoo hin taane garaagarummaa tokkummaa utubu dhugaa garaagara ta'uu qabna akka tokko yoo yaadne immoo uummata xiqqaa jechuudha baay'ina keenyaa fi garaagarummaa keenyaa ittiin fayyadamne. Moodela Oromoo jennee akkamitti yaaduu dandeenya waan Oromoon moodela akkam jala deemuu qaba keessaa uummanni biyya alaatti akkuma dura jette bilisaan walitti dhufee mari'achuu danda'u ka uggura tokko malee addamaa wal geettan jedhee namni nu gaafan bilisummaan kana caala hin jiru. Moodela akkam tokko biyya alaa kanatti waan hojjechuu danda'u tokko shaakaluu dandeenya lafa kaan jechuun illee ulfaat jalqabuu dandeenya jettee yaadda.
dubbi jajjabduu baaftani wanni an qoradhullee kana ani sekularizimiin baradhaa hariiroo keessattuu hariiroo mootummaa fi uummata jidduu jiru mootummaa fi amantii jidduu jiraachuu malurratti tiisis makiyya naa gabbisu jirtan irra caalaa wanni dubbiin irraa ilaalamuu qabdu bakkirraa kaa'amuu qabdu bakka amma inni kaase garaagarummaan jiraachuu beeku modeelli xiqqoo Oromollee hedduu miine Itoophiyaa hedduu miite ta communismiin deemaanii ture jira kunis maali completely communismii fi nationalismiin waggaa walitti sabboonummaa fi communismiin waggaa walitti dhufu illusionii mataa nama uuma kunis maali garaagarummaan yookiin garaagarummaan hin jirtu kayyootti si geessa kijibatti yookiin immoo garaagarummaa jirtu san dhiidhee dhabamsiifne walitti duchine tokko goona waan jedhu sun akka hojjanne namni beeku garaagarummaan jirtu nama lama jidduu jirtu ta nama lama jidduu jirtu akka ni fooyyefta nageenyi jidduu hariiroo nagayaa hariiroo wal jaalalaa hariiroo tasgabbii akka jiraatu godhuu dandeessa malee dhabamsiisuu hin dandeessu. You can only manage diversity. You cannot eradicate it. Maaliif akkuma uumamte akkasi tokko achirraa ka'u san booda wanni biraamoo hubatamuu qabu yeroon hojii gaafatti. Hojii irratti hojjechuu yeroo irratti hojjetanii hariiroon sun hariiroo gara jeequmsaa akka hin deemne qaawwi sun qaawwana qilleensi nagaa keessa deemuu fi qilleensi hamaa keessa deemu akka hin taane qilleensa nagaa yeroon supply itti godhuudha gaafata. Gaba Oromootti hoggaa dhufnu wanni nan argu waa lama wanni eeggatuu qabnu. Tokko hariiroo amantii fi siyaasaa jidduu siyaasaa teenyaa fi akkasumas Oromummaa fi amantiilee jidduu haa jennuuni. Gama biraatiin immoo amantiilee jidduu hariiroo jiru. Kun sirriitti ilaalamuudha qaba. Yeroo hedduu halaallu hariiroo amantii fi amantii jidduuti. Amantii fi amantii jidduutti waan walitti akkuma waan walitti isaan qabu walitti nu qabnutti adda addummaa akka qabnu san hubannee keessattuu hooggantoonni amantii sanii wal jidduutti haasaa gochuudhaan garaagarummaa isaanii walii kabajaa. Garaagarummaa isaanii walii kabajaa haalli ittiin wal gargaaran haalli ittiin walii tumsan haalli ittiin walii dirmatan akka min reefu jeetti jiraachuudha qaba. Communication is key. Hariiroo amantiilee lamaa jidduu tursiisuu irratti qilleensi yeroo hedduu jidduu isaanii kayaa'u taate keessattuu sadarkaa hooggansaatti yoo wal keessa kayaa'u taate hawaasni illee yoo wal keessa integrated ta'ee kan jiraatu taate rakkoon uumu. Yeroo hedduu walitti bu'iinsa amantiitii fi muftuu amantii ka fidu misunderstanding wal hubachuu dhabuurraa hamii fi komiin adda addaa achuma keessa mana tokko keessa qofa deemuu isiitii fi gara kaan dabruu dhabuu isiitirraa tokko kana irra hojjetuu qabnu na fakkaata. Kalammataa hariiroo amantiilee fi Oromummaa amantiilee fi siyaasaa Oromoo jidduu jirtu. Kun keessattuu nu warra eliitii taanirraa wanni hedduu eegamu kana. Kan hoggaa jennu maali rakkoo lamaan arga. Gama tokkoon siyaasaan teenya amantii sirriitti fudhachuu amantii ofitti fudhattee ofitti hammachuu dhabuu isii agarta. Gama biraatiin immoo amantiileen teenyas siyaasaa san qabsoo Oromoo san qaama amantii sanii godhanii fudhachuu qaban. San irratti hir'inni ni jira. Kuma reefu jedhetti gama siyaasaatiin hir'inni jiru. Communismii fi haala qabsoon turetti maddi irraa kan ka'een amantiin nama qooddi nu dadhabsiifti shakkii jedhurraa amantii walumaa galatti gadi ukkaamsuudha agarta. Amantii qabsootan irraa fageessuudhaaf amantii sodaachuu irraa ka'e amantiin ibidda yoo tu inni nufitti yaada jedhurraa amantii fi warra amantiitii fi hunda irraa achi fageessuudhaaf sochiin hanga tokko godhame sun haga tokko siyaasaan tun amantii akka qaama ofiitti fudhattee akka hin deemne waan godhanaaf fakkaata. Gama amantiitiin immoo keessattuu egaa hangafoonni gurguddoon gama Protestaantiitiin guddinaa tumsaa gama Islaamummaatiin Sheekh Umar Rashaad Sheekh Bakrii fa'aa eega dabran booda haalli siyaasaa Oromootitti qolaaffachuu isaa irraa ka'e hogganoonni jalaa dhufan amantii qofa irratti fuulleffachuudhaan ta'u Oromummaatti xiqqoo gab godhuudha agarta jechuudha. Wanni kun lamaan adda adda deemuu akka hin dandeenye hubachuudha qaba. Tokko qabsoo hoggaa jennu ummata kana sochoosudha. Ummanni sun hanga amantii san jala jiraatee warra amantii san wajjin deemetti dantaa fi jecha hoggantii siyaasaatii fi jaarmeewwan siyaasaa hariiroo hojiidha, hariiroo nagayaa, hariiroo tumsaa warra amantii wajjin godhuudha qaba. Warri amantiitis
mirgi isaanii akka kabajamu ilaalchi isaanii siyaasaa teenya keessatti akka calaqqisuu akka barbaadan taate masgiidaaf charchii keessa ta'anii qofa osoo hin ta'in bakka siyaasatti illee haalli ittiin argaman jiraachuudha qaba jechuudha. Gama tiyooriin hedduu jira. Tiyooriin tokko ka Profeesarri kiyya tokko advaansi godhe two intoleration jedhaniin. Kunis maali? Amantiileen siyaasaa kabajuu qabdi, siyaasaaleen amantii kabajuu qabdi. Amantiileen siyaasaaf tumsuu qabdi, siyaasaaleen amantiidhaaf tumsuu qabdi. Garuu mana ifii keessatti lachuu olaantummaa fi qabaatu. Masgiidatti akkuma masgiidaatti charchiileen akka charchiitti achitti sheektichumaa fi paastariitu olaantummaa abbaan manaa isa. Bakka siyaasaatti illee abbaa siyaasaa hoggana siyaasaa santu abbaa itti. Haa ta'u garuu masgiidaa fi charchiisan keessatti illee siyaasaadhaaf sochii Oromootiif bakki ni kennama jechuudha. Walumaa galatti onneen jiru amantiileen teenya Oromaa'uu qaban. Oromummaaf keessatti qabaachuu danda'uudha qaban. Siyaasaan teenyas amantii sensitivity amantii san if keessatti qabattee yoo kadeemtu taate gama lachuu fayyadamaa deemuu danda'an. Wanni hedduu ofirraa eeguu qabnu garuu wanni akka jarma hawaasaatti illee taatu akka miidiyaatti illee taatu akka jarma siyaasaatti illee ofirraa eeguu qabnu. Red line darbamuu hin qabne amantiilee Oromoon qabu. Amantiileen Oromoon qabu Islaamummaan, Kiristaanummaan, Waaqeffannaan ta Oromooti. Tunuundi ta Oromooti. Amantiin alagaa hin jiru amma. Namni keenya hordofu cuufte amantii uummata Oromooti. Amantii Oromiyaadhaati. Kana nan fudhachuu qaba. Kana eega ta'ee ilmi guddisaatii fi ilmi maaddaa wanni jiru hin jiru. Amantiilee hunda isaanii ija walqixaa tallaalu. Amantiilee hunda isaanii tajaajila yoo kennitu walqixa kennu. Amantiilee hunda irraa immoo fageenya wal fakkaata equal distance jedhaniin. Amantii takkatti siitee amantii taan yoo ofirraa achi qabde. Kan raasiidha sun akkasumas raasii qadeema jechuudha. Tajaajila kannan keessatti bakka hundatti kan hoggaan jiru bakka eebbaa qofatti miti. Bakka eebbaa qofa irratti miti. Yaada fi durratti waan hirmaatu san hunda irratti hogganoonni amantii ilaalchi amantii achi keessatti akka hirmaatu amantiileen jiran kun goojjoo fi keessa haa qabaatanii malee caayaa guddoo Oromummaa fi Oromiyaa san keessatti hundinuu shakkii tokko malee mamii tokko malee of qorrifannaa tokko malee akka hirmaatan haala mijeessuu irratti dirqama guddaa jira jechuudha gama hoggansa siyaasaatiin. Jaarmiyaa ofii keessatti uf laallu keessaa ol guddannee hawaasummaa Oromummaa kanaaf bakka qabaachuuf maaltu ta'uu qaba? Meeqatii waan dura jettirraa garaagarummaa jettee garaagarummaa sanii dora deebitee ibsitee baay'ee natti tola. Garaagarummaa deebisan qaamni ijaarame hawaasummaa guddaa Oromoo kana keessatti bifa kamiin hirmaachuu qaba. Fakkeenyaaf hawaasummaa irraa anam fakkeenyaaf guruupii tokko yoo jala qabaadha fooshaas haa ta'u fedhe no hawaasa irraa wanti ani eegu maali? Garaagarummaan isaan naaf kabajuu qaban akka ati yaaddutti jechuun xiqqoo operaashinaal jechuudha. Caccabsaa deemuu barbaade wanni isaa sana. Waaniin galatoomii waaniin duraan jeeran deebi'u amma nama keenya keessatti nama keenya jenna nama ilmaan Oromoo keessatti social dynamicsiin akka jiru irraanfachuun nurra hin jiru. Nuti amma hacuuccaa lamaatu nu keessa jira beektaa. Tokko internal revolution nu keessa jira. Ammoo external illee qabna. Internal kan jennu namu kutaa fiitti ganda fiitti haala barumsaanis taatu diinagdeenis taatu hawaasummaanis taatu if guddisurra jira jechuudha. Kun akkana if qabannee deemna iddoo sana frictionii jira jechuudha. Nuufi uummata biraa uummatuma keenya nuufi akkuma waqa kutaa adda addaa iddoo jechuudha. Kun garaagarummaa agarsiisu frictionii kana keessa rakkoon hoggaa dhalatte namni dafee shiriin godhutu jira. Gosa keessatti as deebi'u jira. Rakkoo isaa hiikkachuudhaaf. Kan biraa immoo Amaaraa wajjin illee jira. Amaaraa baay'een saba Oromoon taane hoggaa laallu sanillee gurri keenya achi jira beektaa. Akka gaarii firraa dhageenyaa websaayitii isaanii ni seennaa waan isaan ni laalla. Maaliif sun ammaas dammaqinsa nuuf kennite hagam takka jarri kun nu kana wajji hariiroo uumanii jiraachuu barbaadanii hangam takka immoo nu kana hacuucanii waan yaadaa fi yaada isaan deematan nurratti fe'uu deeman sun kan ittiin caqasnu jechuudha. Amma jechuun gaa
yoo internaalii kanarratti keessaa itti sochoonu kanarratti biizii taatee eksternaalii irraanfattee ammas mataan situ rakkoodha. Internaaliin ammas eksternaalii qofarratti waggaa fokus godhu immoo social dynamicsii kee irraanfatteeti already bakka jirtuu ifoo laaltu at least on the way karaa deemtu san wallaaluu dandeessa jechuudha. Kanaafuu ana akka kiyyatti garaagarummaa jeewwaniin kaa'eef guddinni kun guddinni hawaasni amma fakkeenyaaf nuti akka bultumitti ijaaramnee sossoonu. Akka bultumitti ijaaramnee waggaa sossoonu historical background bultumirraa kaaneeti. Odaa bultumirraa kaanee. Odaan bultuu gosa hedduu keessa hammatee haala gaa uummanni gaa haala yeroo saniitu gosa hedduun bakka takkaa ta'anii odaa tokko ijaarrachuu bakka danda'anitti nuti hawaasa tokko ijaarrachuu dadhabuun tokko hedduu nama gaddisiisa. Kanaafuu at least namni waggaa akkana faca'ee tokko yoo taanee akkana ijaaramne ammoo hawaasa keenya guddaaf contribute goone at least hawaasa kanaaf dura dhiibnaadha. Keef dura darbinaadha. Maaliif miseensacha keessatti fakkeenyaaf nuti immoo bultuun qabna ammoo hawaasa Osloo keessatti illee miseensa always akka teemaatti hawaasa Osloo kana akkamiin guddifnaa fudhanna nuti personally discuss goona. Kanaafuu namni maaliif positive thinking yoo fidachuu danda'e hedduu garaagarummaa nuti qabnu sana recognize ol goone garaagarummaa keetirratti immoo busy yoo ta'uu baate wanni hawaasa keenya some game dhabe amma namni waggaa walii idame amma maddoolaabu waan isin irra ijaaramtan qabdanii nama gosa tokkooti nama wal fakkaatu nama naannoo tokkooti hawaasa Oromoo Osloo yoo waliin darbine isa buufa. Kanuma networking giitti guddoon hawaasa keessa gad dhufu isa narraa gargar bahee osoo hin ta'in isa san akkamiif hawaasa keenya guddaa akkamiin wal dura oofnaa irratti hawaasni grassroots irratti hedduu haasawee saniif bu'aa fiduu danda'e. Bakka barbaannu cufoonni hin geenyeef hin jiru jeetii yaada. Maaliif siyaasa qofaami hawaasa keenya akka biyya jiru haalatti gargaaru jira jechuudha. Kanatti xiqqoo dabalu yaada isaa yaada gaarii baay'ee kanarratti waan xiqqoo dabalu barbaade. An akka ofii ilaalutti dhimma garaagarummaa gajjallaatii kaasee hanga oliitti yeroo jedhu iddoo bakka yoo ta'u amantii haa ta'u gosa jennullee haa ta'u akka dhaloota maatii naannoollee haa ta'u waan sana kaasee hanga oliittuu inni jiru personal appreciate godhaani. Maaliif jennaani iddoon xiqqaa yookaas naaroo ta'e suni bakka ani itti baruudha. Bakka ani itti isaa wajjin jireenya har'aa borii baruu isa kanaa wajjin jireenya baruu nama wajjin communicate gochuu neetworkii akkatti namni addunyaa kana ilaalu iddoon itti baruudha jedhee yaada. Waan gaarii akkasii kana garuu hamaa bakki inni itti ta'u yoo namni sana misuse godheedha. Inni irratti hojjechuun irra jiru. Yoo ani bakka itti dhaladhe tokkotti namni achitti dhalatin yaadi inni fidu anatti hamaadha jedhee yaada yoo ta'e. Fakkeenyaaf yaada ati fidduu ati naannoo kootti dhalanne yoo taate anamma dhiha keessaa naannoo boojii jedhamtutti dhaladhe ani. Ati micaa boojii miti taate waan ati fidduu ahaa inni boojii miti kanaaf akkanatti yaadaa jedhee iseen jedhu kanammoo isa boojii kabiraatti dhaqee madheetan neetworkii bal'eessa yoo ta'e isa dhadhaan jireessin jechuudha. Amma inni haasa'u kun hundumti keenya kaasaa jirru isa akkasii sana waliif eeguu danda'u jechuudha. Isa yoo isa jabeessaa isa appreciate gochaa guddisaa adeemne inni egaa walii keenya Oromoo bira dabarreeyyuu gaanfa Afrikaa jiniyyuu addunyaa kana jiniyyuu akkamitti akka communicate goonu bakka itti barru bu'uura isa jechuudha. Isa providential knowledge jennu jechuudha. Akkamitti haadharraa abbaarraa kaakayyuurraa lagarraa maqaa mukaa maqaa bisaanii maqaa naannoo maqaa loonii
lafatti kubbaa dhiinne lafatti geengoo taphanne sana isa sa'achi sammuu keenya keessa horkiloot godhu sanatu gaafa wal bira dhufnu beekumsa keenya akka addunyaa kan laallu jabeessaa jechuudha. Isa sana guddifachaa adeemuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota irratti immoo yeroo amala akkasii arginu akka isaanii sirriidhuma naachuraali sana practice gochaa jiranii recognize gochuun gaariidha. Recognize gochuuf hin gaariidha. Appreciate gochuun gaariidha. Lafa distractive wanni ta'e irraa mul'atutti immoo akka tolitti dubbannu qabnaa, aadaa bareedaa qabnaa, wal dhageenya safuu qabnaa, walitti himuu, wal wajjin baraa deemu, sanarratti wal guddisaa deemu, beekaa keenya dhagahaa deemu, isa nu bukkeedha nutti taasisuu dhagahaa deemu. Akkamitti godhataa deemuu dandeenya jechuudha. Anillee itti dabala kana Oromummaa tana akka shaklaatti ilaaluu irraa kaka'e hedduu nervous taana yeroo hedduu jaalala Oromummaa irraa qabnu irraa akka waan oyitee suphee irraa ijaaramteerti waggaa xiqqashuma waan jaallabni keenya nu jala facaate jeerrifata isa natural fakkeenya biyya alaatitti afooshaaleen namni gurmuudhaan akka naannootti dhalateetiin akka professionaaltiin ijaaramaa deemuun kuni hammeenya qofaan ilaalamuu hin qabu. Dhugaadha qola qabsoon laaffatuunii fi wanni tokko waan akkasii encourage gochuun isaanii ni mala. Garuu beektaa haaluma uumamaatis san fide. Mee amma Osloo kana fudhadha. Amma 25 dura Oromoo munuu yoo lakkaayan tarii nama 10. Nama afur amma namni afran kun gosa gosaan ijaaramne yoo hin ta'u gaafas maaliif hin taane beekta kophaatti waddani ta'a amma gaafa hawaasni akkasitti xiqqaa ture sanii du'aa jiru namni beekta akka wal barbaadu siyaasaa qofaaf himi du'aa jiruuf wajjin bashannanuuf wal quba qabaachuuf yoo xiqqoo taate walitti dhufta aaduma namni dabaluun wal argaan jabaatti aaduma wallee namni dabaluun namni si wajjin mooriin koman qabu dabalaa deema jechuudha kanaaf coordination natural coordination mechanism uumaan mataan namaa kanaaf walitti dhufuudhaaf du'aa jiruuf maaliif bifa adda addaatiin ijaaramaa deema ani Oromoon gosarraa ijaarame duras akkaataa itti Oromoon dagaagee kanallee waggaa laaltu gosti waggaa guddataa deemtu gara confederation akkasii guddataa deemte wanni Oromoo saba hundarraa naannoo sanirraa adda godhu maali gaafa sabni guddate gosti takka yoo guddatte bakka lama baqayti tokko dhaqee malkaa gama jataa sun immoo yoo horee xiqqoo bal'ate malkaa gama caa akkasumatti waliin jiraataa deema jechuudha waan walii san waan gadaa san addaan hin dhiifatu sadarkaa odaa shanan itti dhaabbatu ga'eemi Oromoon odoo bal'atu odaa hortee wal hore waan biraan ta'e wal horuun odaa sani deddeebi'aa waliin taana kanaafuu isinillee achumatti teessan godhadhaa garuu ta waliinuma qabna santu jira akkaataan itti afooshaalee naannoo kanatti ilaaluu qabnu akka bulokkeetaatti ilaallu Oromummaan mana tokko yoo jenne wanni nu irraa ijaaramne naannoo nu irraa dhufne gosti nu irraa dhalanne amantiin nuti hordofnu kun bilokkeeta mana saniiti bilokkeetni kun reefu akkuma jennetti hin jiru jechuullee hin dandeenyu tokko ni jira bilokkeeta san jajjabeessuun bishaan obaasuun bakka san jabeessuun mana san jabeessu hammeen yoom dhufa seetan gaafa bilokkeeta san keessaas luqqifne Oromummaa keessaa adda baafne Oromummaan akka walitti hin dhufne dhoorgine bilokkeeta saniifillee gosa saniifillee amantii saniifillee naannoo saniifillee ta'u Oromummaafillee ta'u maaliif tokko yoo keessaa luqqifte dhaaba manaa san laaffifta qilleensa seensifta san qofaami bilokkeenummaan ani jabaa jedhu sun beektaa gaafas ba'e kopha dhaabata qilleensi gamaa gamanaa isaa fuufa illaaffata jechuudha kanaaf afooshaaleen haa taatu jaarmayooleen hawaasaa xixiqqoon asii fi asitti ijaaraman kun haa ijaaraman yoo ijaaraman garuu mana guddaa san tokkoffaa bilokkeen san jabeessu akkasumas mana guddaa san jabeessuuf haa ta'u malee bakka Oromummaarraa itti dhiyeessan mee afooshaaleen kan Oromummaan dorgoman ka hawaasa Oromootiin dorgoman osoo hin ta'in ka Oromoonni akka naannoo saniitti du'aa jiruun ittiin wal tajaajilanii wal quba qabaatanii akkasumas immoo Oromummaa sanillee ittiin wal yaadachiisanii itti wal Oromummatti itti wal fidan yoo ka ta'u taate afooshaa saniifillee gaarii murna saniif gurmuu saniifillee gaarii Oromoofillee gaarii yoo adda bayan garuu ifiifillee qancaraa deemu hawaasallee akkasuma qancarsaa deemu jechuudha wanni irra fuulleffatamuu qabu namni keenya akka fedhettillee haa ijaaramu ijaaramiinsi kun kan nama keenya nama tokkoffaa miseensota achi keessa jiran san humneessu barnootan du'aa jiruun gammachuun fayyaa isaaniitiin kan jabeessu akkasumas immoo ka Oromoo kana mataa isaanii bakka takka walitti qabee onnee isaanii immoo Oromummaadhaan walitti hidhu yoo ka goona taate isaaniifillee jaarmiyoota kanaafillee gaarii ta'a jechuudha.